argitee salaata gartee salaatee najaasaadhaan salaate ka yookaan uffata isaa keessa yookaan salaata gartee inni ittiin salaatu bakkee inni itti salaatu kaabbetti ruumii yookaan minxaafii irrattis ta'e argitee yookaan agartee ardeen irratti salaatu ta'e yookaan jismii isaa ta'e najaasaan gartee hukumiin isaa maalii yoo ka salaata keessa of irratti argu ta'e nama salaata gartee najaasaan salaate namni tokko yoo salaataaf ol ka'u bakki sadii qulqullaa'uu qaba jennee duraan dabarsine bakki sadii salaanni kee fayyaa ta'uuf bakki sadii gartee qulqullaa'uu qaba qaama kan keetii fi akkasuma uffata keetii fi akkasuma wannata irratti salaattu kuni qulqullaa'uu qabaa jenne eega gartee xaharaa guutuu fudhattee wudu'a kan kee yoo janaabaan jiraate janaabaa buufatte booda wudu'a kan kee akka rasuulli wadda'atanitti yoo sallallahu alaihi wasallam guuttatte booda sharxiin sirraa hafu maali sadan sana guuttachuun dirqama takkii qaamni kan kee takkii gartanii ammallee uffanni kan kee takkii bakka ta'e irratti salaattu sun najaasaa qabaachuu dhabuudha jennee mire baarakallahu fiikum sanirraa gartanii namni akkasitti osoo hin beeyne takkii uffanni isaa takkii gartee qaamni isaa takkii bakki inni irratti salaate sun najaasaa ta'uu of argee eega salaatee fixate booda malli maalii jee gaafii kana dubbadheetiin jira haalli isaa gartee haala lama keessaa sadaffaan qabuu je haaluma lama jechuu yookaan tokko yookaan lama malee sadaffaan qabu haalli duraa salaata keessa isaa jiru yoo najaasaa san arge salaata irraa bahee najaasaa san gartee of irraa qulqulleessu yoo qaama isaa irratti arge yookaan ammoo caammaan salaataa jiraa jennu caammaa isaa sagaraa wayii irra ejjatee sagaraa caammaa isaa jala jirtu of irra ejjatee keessatti maxxante argitee caamuma miila ol qabee of irraa baasee darbata jechuu salaata san keessa yoo ammoo gartanii amaamata faa ta'e kuufiyyaa faa ta'e najaasaan itti bu'uu sila quba qabaa irraanfatee salaataan seene firraa fuudhee darbata kuufiyyaa isaa amaamaa isaallee yoo laakiin uffata dawrii faa yookaan qamisii faa ta'e yoo san darbachuu hin danda'u awrata qullaatti hafaa awranni qullaatti hafnaan salaaninuu badee salaata keessaa bahuun dirqamaa gaafa san salaata balleesseera jechuu maaliif salaata keessatti yaadate waan ta'eef yoo ammoo haalli lammataa salaata irraa eega bahee gartanii yaadate argitee salaanni kee fayyaadha abshir fakkeenya hoo manuma saahibban keetii dhayxee roomii gurguddaa farshaa gurguddaa kana irratti salaattee sii taa'u hay asirra salaatte ati bar salaata kan kee najaasaa irra salaattee bar ijoolleetti fincaanee siin jaan haya afallahu amma salafa jettaani waan takka hin cinqamin aboo akkamiin godha salaata kiyya nin deebisamoo nin dhiisamoo hin cinqamin maal gootare afallahu amma salaf waan dabre rabbinaa dhiisee jira waan wallaalumaan argitanii godhe kaan beekaan balleessin rabbi isinii dhiisee jira jedhee mire kanaafuu salaanni kan kee fayyaadha qaama kee irratti haa ta'u najaasaan sun uffata kee irratti haa ta'u waan farshaatitti salaattu sanillee haa ta'u eega salaattee kaate yoo sitti himan takkii salaattee kaate yaadatte ofumaafuu najaasaa ta'uu isaa salaanni kan kee fayyaadha abshirii ijaa gaafiin dura akkasuma gartanii ammallee gaafiin itti aanu du'aa'iin agartanii salaata keessa kadhatamu yookaan agartee yeroo masjida seenan kadhatan yeroo masjida irraa bahan kadhatan du'aa'iin sun maalii du'aa'ii gaa rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam nu barsiisa jiraami ni dhagaama jiran ni dhagaama barakallahu fiikum wanni dhuftee irra buutee jirti mee yoo dhagaamaa jiraate insha allahu ta'ala takka takka mee yoo rabbi je aya ni dhagaamaa jira jechuudha maasha allah tayyib du'aa'iin agartanii salaata seenanii yookiin masjida seenanii ka masjida dura dubbanna masjida seenanii gartee kadhatan du'aa'iin agartanii jaallatamtuun bismillaahi a'uudhu billaahi biwajihil kariimi wa sultaanihil qadiimi min ashaytaanir rajiim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin allahumma aftah li abwaaba rahmatika kana jechuudha du'aa'iin jirtu jechuu kana agartanii shari'aan islaamaa nu barsiise sii kana jechuudha obboleeyyan imaanaa maaliif jennaan
du'aa'iin agartee asi kadhatame fadliin isaa caalin isaa waan jabaadha shayxaanni gaafa namni gartee akkas jedhee masjida seene qiyaaman itti dhaabatte balaan guddaan itti buute jechuu shayxaanatti kanaaf bareechanii gartee du'aa'ii kana jabeessanii kadhachuun miila mirgaa dura buusanii ol seenuun miila bitaa boodarra ol seensisuun akkaan jaallatamaadha aadaaba gartanii du'aa'ii keessaa jechuu yeroo masjidaa gabbaan oo du'aa'u makkamma dubbannee san dubbattee kaateeti bismillaahi salaatu wassalaam ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam allahumma inni a'udhu bika ka agartee amma qaraane san agartanii qaraateet agartee a'udhu billahi al-azim wajhil karim sultaani al-qadim min ash-shaytaani ar-rajim allahumma iftah li abwaaba fadlika jetta ammoo sila abwaaba rahmatika jetteem yoggol sen ka booda gabbahinsa ammoo allahumma iftah li abwaaba fadlika jetta eega rasuulatti salawaata buufte booda jechu طيب akkasuma gaafiin itti aanu namni gartanii nama duubaan salaatu yeroo imaamni dhukkubsateefaa taa'ee salaatu jirami yeroo ma'amuumeen namatti hidhate sun taa'ee salaatu yeroo kamii gaafiin agartanii amma itti aantu sii kana jechuu yoo imaamni kan kee jedha jawaabni yoo imaamni kee taa'ee salaate ati mootuma fayyaa qabdu teessee salaatuu qabdaa je لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض إرجمان ربي قافا دكوب ستنسان أرجتي صلى قاعدا تأني صلاتني كذلك وأمر من خلفه بالقعود يسورنا دوبا جرتنوس قطع صلاتها جي رسول ربي عليه الصلاة والسلام مالي في جنان إمامتي الأجو جتشو نكس قافين قرتني اتئانتو قافي كان دبرسيني جرنا فكاتا لقامان جرو بوليين gaafii kana yoo waraabbattanii jiraattan dabarsinee jirana fakkaata irran deebi'aa jira mee harkaana islaamummaa dubbannee harkaana salaataa 14 dubbannee sunana salaataa dubbannee waajibaata salaataa dubbannee irraami mee deebii kenna insha Allah aga deebii kennitanun dubbadhu waata kanatti mul'ataan jiru na biratti iskiriinni kiyya cal jedheetuma ta'aa jira jazakumullahu khairan yoo dubbataa jiraattan gaamee bismillah cal jedhee jaamii ta'ee na fakkaata tokko tokko kennaa yoo dubbannee jiraanne tokko tokko kennaa irrin dabra yoo ammoon dubbatamne lama lama kennaa ittiin fufa jazakumullahu khairan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تبني جرامتي وما سنر ارغان جرو سنر راس ديمو دي دنا فكاتا ميو ولد دربتني ندفالات شي وما نغريبر وما وني مولتون جرو يچو طيب قافين قرتني دوبا واجبات صلاة الراسني خاصة أركان صلاة دوبني جرانين يادردا واجبان صلاة سديت جن تقفان قرتني جميع التكبيرة غير تكبيرة الإحرام الله أكبر صلاة سينا دراسة ملي الله أكبر صلاة كيس جرتو شفت كيو قرتني ركوع ديمتو كيو القرأتي قرتي ملي قبود الله أكبر جتو كيو ركوع سجود الراول ديبتو كيو سجود الرامل صلاة تايجر سجودة ديبتو كيو التاياتو درار والكاتو تكبيران كن هند إساتو مال النجن إنكو واجبات الصلاة يدما جتشا أرقتي سديت ينمي أما اللي قرتي لما فان سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يوكان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللين أكسم واجبات صلاتاتي يجتشو واجباتها في أركاني مالتو الدجيران سنيفني مبودة مجرى شارة واجباني قرتني سدفادا سمي الله لمن حمدا مأمومين ربنا ولك الحمد جتشو اللي دندا سمي الله لمن حمدان يو قباك جرتو فيو إمامتاتو الرج على جن علمان إسلاما كنافو قرتني سدفانا قرتي كان أفرفان أمو ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد اللي واجبات صلاتاتي إماما في مأموما في اللي ربنا ولك الحمد ربي كين يفارون كان كيتي جتشورا معنا نساء شنفان أغرتي سبحان ربي الأعلى سجودك يست مرات كل توجتشون درقما واجبات صلاتات سدفا سدي قدون سنن الرأي
لكن سبحان ربي الأعلى أنت سبحان ربي العظيم يوكان بك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي جتشون سجود أفرقوا رت اللي جالة تمام كوني قرتي دوبا من واجبات الصلاة كان الرأي جتشو جافان رب اغفر لي رب اغفر لي يو سجود الراول كاتيس التايات وصون تاين سجود الأمان جدوت رب اغفر لي رب اغفر لي جتا يو قرتي رب اغفر لي رب اغفر لي برد برستيو رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني جتشون اللين جالة تمام دعائي لهم دنو جتشو تربفان تشود دراتي تشوني درا واجباني التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أغنى مواجبني صلاة التحيات له تدرات التس تبودات التس التحيات رتي والنقر عامو واجباني جالتمان أغرتني هغنى ما جتشو eegasii gartanii torbaffaan yookaan saddeettaffaan wanni keessatti jechuudha yoo sila attaayyatuu bira son dabrin yoo agartanii taahiyyatu isa lammataa ta'e immoo attaayyatuu macarrashaa jechuu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم كجب سنه غوتوت تدبلتا ايغسي دعاء رسول ربي دامه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أرفان كان قرتي تدبلون در كماجا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أرفان كانت تدبلون برباچي سار اللي جالة مادا اندي سنا جاني جر رسول ربي عليه الصلاة والسلام كنا فقرتني دوبا سدت تفان كان فكاتا اسنين جنة إن شاء الله تعالى إيغسي قرتي غافين اتئانو صفة رسول ربي عليه الصلاة والسلام itti gartee ummata salaachisan yoo gaafatamte maal jechuudha je gartee rasuul rabbi alayhi salatu wassalaam sifata salaataa gartee ergama rabbi dubbadhu yoo siin jedhan awwala rasuuli rabbii qiblatti garagaluudhaan jalqaba awwalli gartee jechuu sifata salaata rasuula eegasii gartee harka ol fuutee harki kan kee aga ceekuu biran dabarre akka nama garii gartee fuutee gurra biran keessu akka nama garii illee asumatti allahu akbar hin jedhan asitti gartee ceekuu biratti ol fuudhanii haga qubni gartanii abbudduu kun gartee ceekuu kan keetti qixxaatu tokkotti ol fuutee allahu akbar jettee gartee qiblaatti garagaluudhaan hargitee haala gartee ammallee shanachi kan kee qiblaatti akkanaa miti allahu akbar jedhamni gariin akkanaa miti ilaal akkana ta'uu qaba harkeechuu fuulli kan kee qiblaatti harka kan kee achi garagaluu qaba akkasuma gartanii duuba allahu akbar jechuudha eegasii gartanii bitaa mirga kan keetiin bitaa gubbaa kaa'attee qabachuudha eegasii gartee istiftaha jalqabu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مالي سبحانك الله وبحمد سبحان الله وبحمده هذا خلقه كما دعاء استفتاحات سنت مديمة دعاء استفتاحات سدي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين اللي يوبر بعد سنة اللي جت يو كان موقرتني اللهم باعد بيني بين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد كانان اللي قرتني وجدته وكان اللي قرتني ملي دعاء سدي أفرت جرا كان الرا قرتني وقباتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صفة صلاة نبي ربي بسم الله الرحمن الرحيم رواية برا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اللي انجت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جدت اللي انقهاد كان أفو يقسي صلاة كان كي جل قبدي فاتحة كان كي قرتني اتفوفتا فاتحة نفون انتو أرقتي فاتحة نقرتي نمني فاتحة صلاة إساء كيست ديسي أرقتني صلاة نساء هنتاني أركابت دي جرتي ركعة كمو كيستو جتشو فاتحة هفون قبو مالي بجنان نمني قرتني فاتحة قرتي أبي إساء كيست انقرأين هركابت دي جاني جر رسول ربي عليه السلام صلاة نساء قوتو متي صلاة نساء انتقبلم تجتشو تجرى kanaaf agartanii namni yoo salaataaf dhaabbattu ahkaama hedduu beekuu qabda waajibaataa fi sunanaa fi arkaana adda beekuu qabda kamtu kam caalaa beekuu qabda kanaaf agartee kun barbaachisaadha nama salaata waggaa 50-60 salaatee salaan isaa hin taqabbalamne jiraa jaa rasuul rabbi alayhi salatu wassalaam isinii haa galu dubbiin kun isinii haa galu namni gartee waggaa 60-70 salaatee salaanni tokkittiin illee irraan taqabbalamnetu jiraa jaan
maaliif jennaan takki ruku'an guutuu takki ammoo gartee sujuudan guutuu takki xuma'aniinaa balleessa arkaan irraa waan badu jira sharxii irraa waan balleesse qaba waajibaata irraa faa waan balleesse qaba garuu waajibaanni argitanii arkaanaa gadi inni darajaan isaa sharxiin ammoo waajibaataa oli sunanni immoo gartee arkaanaa gadi akkasii wal caala darajaan isaa dubbicha keessa bareecha naa hubadha kanaaf agartee namni tokko yeroo gartanii salaataa dhaabbatee istiftaha isaa fixate jalqaba salaataa jechuun istiftaha jechuun salaata seenuudha yoo fixate maal ta'uu qaba faatiyaa jalqabuu qaba baada bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eega jedhe booda kanarraa eegartanii faatiyaa isaa eega fixatee ka'e kamaanaa isii xiinxalee akka dheengadda dubbannetti dheengadda zuumii irratti gaasin qaraa'iseen jira hedduun keessan achi dhuftanitti na fakkaata zuumii nuurassalaam irratti darsii bareedaa deemaa jira zuumii nuurassalaam TV nuurassalaam maltiimiidiyaa ibsituu jireenyaa labsituu nageenyaa jennee ka maqaa itti baafne dhiyoodhuma jalqabne insha Allah rabbi qilleensa irratti ol nu haa fuudhu du'aa itti godha dhalataa amma reef dhalataa jiru jechuu eega alhamdulillah rabbi gartee hamiltan TV nu qanansiise eega akkasuma gartee nuural hudaa nu qanansiise TV islaamaatiin nu qanansiise akkasuma gartee TV afaan biraatiin dubbatamullee ka islaamaa ni jira alhamdulillah rabbi nu qanansiise TV gartanii afraffaatiin rabbi nu qanansiisuudhaaf agartee mataa ol nu qabuu deema nuura salaam TV argitee TV gartee nuura nageenyaa jechuu bar ibsituu jireenyaa labsituu nageenyaa jenne kanaafuu isii kanatu gartee ol ka'aa jira abshiruu isiniin jedha zuumii nuura salaam irratti darsii guddaa jalqabamee jira tafsiiraa fi fiqiidhaa fi toohidaa fi siiraadha ajaa'iba deemuu jira warra irraa milkaa'u rabbi sinaa godhu kabiraa irratti yoo fayyadataa jiraattanis alhamdulillah khayrii guddaadha nama bilcheessee gartanii tawfiiqaan qulqulleessee gartee isinii kennu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Allahu akbar Allahu akbar milkooftan rabbi sinaa taa'isuu isiniin jedha Allahu akbar gartanii keessatti bu'e wala tawraatii fi injiil keessatti bu'e injiru yaa rasuul rabbi alayhi salaam kitaaba kana duraa keessatti wanni faatihaa fakkaatu sab'ul mathaanii wal qur'aan al-aziim ka jedhamu bu'een beekuu jechuu amma gartee caalina faatihaa bicha dubbachuuf osoo hin taane namni raka'aa kamuu keessatti faatihaan qaraane salaanni isaa gartanii hin jirtu jedhan ergamaan rabbi sallam yoo nam tokko ta'e malee jechaa jira namni sun tokkoon eenyu laata riwaayaa sahiihaan ka imaamul albaanii irraa sabate namni ma'muumatti hidhatee qiraa'aa ma'muuma isaa dhagahaa jiru salaata maghribaa fi ishaa fi subitti imaamani dhageenyaami yoo waan imaamni qara'aa jiru san agartee qara'uu dhiiftee hordofte taate وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إيغا ربي جي يرو قرآن قرامو جلن دبتنا دقي فدابو أدب قد ربي كيسن جلن إينا وچناتي إيغا ربي جي قرآن قرتي ربي جلن دبتمو جچو سنا ور عمومت فرتجر صلاة كيسن لي وتما فاتيان درقمت اللي آيان نكون عامي دا نقرتني دقي فنمال فاتيان قرآن ورجل اجر warri gariin immoo daliila biroo fidanii gartanii laa salaata liman lam yaqraa bifaatihatil kitaabii tukhassasa aayata caammii san jedhanii jiran salaanni tokkolleen hin taatu nama faatiyaan qaraane nama faatiyaan qara'iniif jedhan kun gartanii duuba khaasiidha jechuu baada alcaammi eega aayanni qur'aanuma qara'amu hunda jalan dubbatina dhaggeeffadhaa jedhee waliigalaan nu dhufe booda lakki yeroo salaataa jechuudha faatihaa qara'uun dirqama namni faatihaan qaraane salaatan qabu jechuu santu khassase keessaa nuuf ho'a warra jedhellee jira kanaaf abu hureeraa gaafatanii jennaan yaa abaa hureeraa mee akkamitti gartanii salaata keenya faatihaa keessa aayata kanaa fi hadiisa amma dubbatame kana walitti araarsina jennaan iqra'ahaa fi nafsika gaduma qabii yeroo imaamni gartanii qara'u atillee gaduma qabiitii fursaa eeggadhu dhoysii qara'i gadi qabii jeen maleen dhiisin jee garte kanaaf agartee duuba faatihaa dhiisuun hin ta'u salaata keessaa kuni gartanii duuba maalirraa jennee lakkaa'aa jirra yaa boleeyyan imana waajiba gartee yaanii gartee salaataa lakkooynee finneeti eegasii gartee faatihaa qara'uun agartee hattaa yaktimahaa haga gartanii isii khattamutti qara'uun barbaachisaadha jechuu sifata salaata rasuulaa keessa jirra sallallahu alaihi wasallama akkana salaate rasuul rabbi faatihaa isaa qara'ee je eegasii suuraa sitti aantu
kasii toltu ka irra itti beektu bareechitee harfii haqasaa guuttu qara'uun jaallatamaadha sunnaadha jechuu kun yoo imaamma taate immoo namatti hin dheeressinii idaa salla ahadukum binnaasi falyukhaffif jaa rasuul rabbi assalaam namni tokko yoo imaamna ta'ee namaan salaatu amaanaa ummataa sirra jira gabaabse mee hedduu galeessa godhi gaafa gartee namni sahabaa tokko jaallatamaan warra gartanii jannataa rasuulli je'een akka Mu'aaz ibn Jabal suuratul baqaraa fuudhetti gadhiise ummatatti gariin namaarraa hiikkatee qophaa salaatee fixatee gale dubbii sun rasuula raqqabnaan afattaanuun anta yaa Mu'aadu maaliif nama balaatti buuftee nama fattanta yaa booji'aniin yeroo tokkoon keessa yoo imaama ta'ee namaan salaatu gaggabaabsee akka sabbiisma rabbi kalaalaa wallayli idha yakhsha afaan namatti haa qara'u yoo ammoo qofaa keessan salaattan akka feetanitti gartee rabbii keessanii wajjin dheereffadha salaanni salaata hundarra caaltu salaata dhaabbiin isii dheertuuti jechaa jira hadiisatti kanaaf agartee akkasin milkaa'ee jira warri gartee rabbiin akkasin milkeesse yaa obboleeyyanii maana li'anna salaata silatun maa bayna alabdi warrabbi salaanni siif rabbi jidduutti agartee waa walitti sinii dhurraa ijeen namni salaata tolchee salaata ruku'a guute salaata gartee haqqiisaa guute khushu'asaa guute faalahu ala allaahi haqqun rabbi irratti gartee haqa ta'ee jira jannata isa galchuun jeen namni salaata dayya'ee namni salaata dhiisee takki salaatee haqasii guutuu didee salaata miidhee rabbi irraa haqan qabu jannata isa galchuu je inshaa adhabahu yoo fedhe isa qixaaxee salphisaa yoo fedhe immoo gartee ni araaramaa fi jee rabbiin guddaan salaata miidhuun miidhama guddaa si eeggata fi duniyaa wal aakhiraatti salphina guddaadha obboleettowwan kiyya obboleeyyan kiyya adaraa amaanaa keessan warri dubraatis ka miilli keessan mul'atu ka rifeensi keessan mul'atu hin salaatinaa jechuu isinii gartee waa hunda cufattanii qat godhattan fuulattii keessan male yoo jabaatte harka keessan haga asii sana bichaa male sunuu yoo ajnabiyyaan isin argaa jiraate fuula qam godha harkallee gixxim godha dhoysaa salaataa jeen hattaa fuula rabbii durattuu akkana sattaratamuu qaba maalayyaa yeroo karaarra deemnu jechuudha yaa obboleeyyan kiyya jajjabduudha dubbiin hijaabaallee jajjabduudha kanaafuu insha allahu ta'ala darsiin isinit dheeratellee mee gartee sifata salaata rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam ergamaan rabbii gartanii yoo salaatanu fajirii keessatti magriiba keessatti gartee waan qara'an qaban rakaa lamaan duraa keessatti faatiyaadhaa fi aayata biraatti dabalanii jeen gaafa juma'aa argitanii alif laam miim tanziil suuratu sajdaa fi halataa alal insaanii qara'anii je gaafa juma'aa اقتربت الساعة اللي نقران والنجم اللي نقراما سبح اسم ربك الأعلى في هل أتاك حديث الغاشيان اللي نقراما ويا جمعة جتشو بريدا كان كيسا كفيت غرتي غوتا كنا فغرتني صفة صلاة رسولا كيستي صلى الله عليه وسلم ركوع نساتي في أغرتني دابي نساء سجون نساء ولد الدياتا جان خير قما ربي صلى الله عليه وسلم كنا فغرتني صفة صلاة رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكان تلشي ركوع غداجي كدقدي سانيتي في mataan isaanii waliin caalle qat godhanii osoo bishaan jidduu kanan naqanii ka gamanaaf gamana yaane akkana salaata rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam sifata isaanii keessatti yeroo rakaarraa rukuwarraa ol godhatan harka isaanii ammallee ol fuudhanii sami allahu liman hamida ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حديث كان الرتك أنس بن مالك رسول ربي وقرك الراول ديبيان كان هريك رعانيجي haga rukuu sujuuda dhaquu irraan fatanii dhaabii dhumatti fufanii haga jennee shakkinu tokko je yoo ammoo gartee sami allahu liman hamda rabbanaa walakal hamdu hamdan kathiiran tayyiban mubarakan fi jettellee gahaadha jechuu kanaafuu yoo dheereffattellee noo umrii si dheerata ajrii si dheerata khayrii si dheerata barakaa si dheerata jechuudha kanaaf rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam hoggu sujuuda bu'uudha gaddeemanu ammoo harka isaanii dura buusanii jilba isaanii dura akka gaalli jilbeenfatutti hin jilbeenfatinaa waan jedhanii jiranii rasuulli keenya alayhi salaam ammallee hogguu harka isaanii lafa kaa'an qubni isaanii waliin mamaxxanteetiin lafa kaa'atan malee quba facaasanii akkanatti qibla irraa garagalchaa yookaan immoo akkana jedhanii argiteen godhan walitti maxxanfatanii sujuuda gartanii adda isaanii jidduutti gartee sujuudanii harka isaanii lamaan jidduutti sujuuda dhaqan jechuu rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam kanaafuu gartanii duuba garaa isaaniitii fi akkasuma gartanii ammallee tafa isaanii walirraa fageessanii
yoo namni ammoo gartanii sibiran jirre saffiirran jirre argitanii ciqileellee garteeni ballisanii yoo namni sibira jiraate immoo yeddu galeessumatti gadi gabaabbatta ciqilee kan kee gartee nama darbattu jechuu akkasitti gartee rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam hagaree maqashaa tokko asii fi asii isaanii jala baatu ballisan jechuu rasuul rabbi alayhi salaam hogguu sujuuda deeman jechuudha jilbi isaanii qad jettee miilli isaanii qad jettee walitti dhaabbatti kanaaf rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam salaata isaanii akkanas salaatan jechuu miigaa keefiyyaa sifata salaata rasuul rabbi hamma tokko irraa baranne sujuuda gartee dhaqee yoo ol deebi'anillee miila bitaa afatanii miila mirgaa gartee dhaabanii akkana dhaabaniit miila bitaa immoo afatanii irra taa'anii salawaatullahi wasalaamu alayhi sujuudaa fi gartee sujuuda lamaan jidduutti fi attaayaatu duratti miila isaanii bitaa kana afatanii irra taa'u sallallahu alayhi wasallama rabbi اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي جلنوا لي ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني jechuun illee ni jira riwaayaa biratti akkanatti gartee waan raka'aa tokko keessa jiru yoo beeyne raka'aa hundumaa akkasit dalagachuu qabna nutti azaanamee jira umriin isinaa dheeratu baarakallahu fiikum wa ahsana ilaykum ووفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته